Ashama nageenya gooftaa isin haa baay'atu bakka jirtanitti nagaa keessanii obboleewwan koo an obboleettiin keessan nagaa kooti galata waaqayyoo baga jiraattanii baga fayyaa keessan nagaa keessan taatanii isiniin jedha. Warri mana keenyaaf addisii taatanii yuutuubii keenya sabskraayibii godhaa sooressaa yuutuubii jedhaati soorsaan jedhina sooressaa yuutuubii jedhaa sabskraayibii godhaa warreen mana keenyaaf addisii taatan jechuudha. Warreen turtan immoo maatii akkuma taatan nuu taatanii jirtan akkuma beektanii laayikii tuqaa viidiyoo koo ilaalaa na jajjabeessaa komentii keessan gaggaarii sanaa barreessaa waaqayyo isin haa eebbisu isinin jaalladha. Kabajamaa baga jirtanitti jaalalli waan hundarra caalaa maallaqa miti jaalala waan baay'ee caala waan ta'eef naa kabajamaa isinin jecha maqaan koo warri haaddisii reebbiftanii Tigist Tashoomaa Adabaan jedhama. Maqaan yuutuubii kooti sooressaadhaan jira. Maqaan moobaayilii lakkoofsa moobaayilii keenyaa duwwaa 934 44 58 87 himoo fi teelegiraamiidha. Maqaa soorsaatiin jira jechuudha. Akkana isinin jecha har'a immoo wayiin qabadhee gara keessan dhufee jira. Har'a wayiin qabadhee fuula keessan dura dhufee jira. Akkuma kana dura argitanii baarmeeliin kun bitamee ture leetira 420dha. Baarmeelii mana koo jiru sana hanqoo 200dha. Kun garuu 420. Minxaafni as keessatti laafe. Minxaafi bunaa as keessatti laafe. Leetira 420dha kun qomatiin isaatu maraachaa wayiiti. Akkuma beektan jechuudha gaa ani obboleettii tokko meeshaa na ajajjee jennaan meeshaa ishee sana bitee fi meeshaa obboleettii kooti tokko bitee fi maqaa ishee himachuun barbaanne meeshaa obboleettii kooti bitee fi hundumtuu dabiliidha. Isinittanii hima birrii isaa faana waaqayyoon jedhe kun bicuqoo shaayiiti masqammacha harma isaa faana bitee malkiin isaas kanumadha. Ani wanna nata biraa bitee keessaanii nashagneani ashagee akkamittaan bitee jechuudha shigii lamadha firee 12 jechuudha. Kunis bicuqoo bishaaniiti firee 12 kun 6 kunillee 6 kan bishaaniiti. Mokorkoraan kunillee 2 akkuma argitanii asittillee gaabiin as jira. Gaabiin illee as jira. Viidiyoo yoo dheerate obsaan na dhaggeeffadhaa harka tokko natti ta'e mucaatu na dide mucaatti soorsaaf mucaa walitti dhiise ofii kootii harkuma tokkoon hojjedha mucaaf dubee jedheeni iddoo lafa hojii isaan jira. Argitanii akkuma argitanillee kun gaabiidha. Gatii isaanii tokko tokkoon hin dubbisaa deemaa waaqayyo jedhe isinitti himaa jechuudha. Kun gaabiidha. Kun awuzaadha kiiloo 9 soorsa kiiloo meeqa awuzaa? Kiiloo 9 miti yaa dogoggorreen kiiloo 9 warqatarra hin jira kanaan laala. Kun akkuma argitanii as keessallee waancaa wayii jira. Waancaa wayiitu jira jechuudha as keessarree. Kun immoo masoobiidha. Kun immoo biradistootadha. Amman keessaa akkanatti godhe malee akkanatti miti kanan fide. Kun immoo akkuma argitanii firee 6dha. Maankaa fi shukkaa billaasaa kan biifee jechuudha. Biradistii abbaa firee 6 bite. Abbaa firee 6 bite biradistii inni tokkoffaan isaa kanadha. Biradistiin tokkoffaadha kuni sadarkaa isaanii isinitti agarsiisaa deema. Kuni lammaffaadha. Yeroo isin jedhu tokkoffaaf lammaffaan naan jedhu abbaa 6 ta'e guddina isaa jechuudha malee biraa miti kun ittaana kanillee ittaanee jira. Laqadaan isaarree akkuma ittaanutti ammallee sadii jedhadhaa kanaani sadii qadaada isaatti qadaadaatuma deema. Kanaanillee 4 jedha lakkaa'uu dandeessu sunis qadaadi isaallee kunuutti 4 kanaanillee 5 jedha kanaanirree 5 kanaanillee 6 jettula kuno 6 jechuudha. Biradistiin kun 6 wanni isaa hundumtuu wanni tokko ittiin bitamees kan jiru waan ta'eef masoobii kanallee ilaala. Daanteelii isaa immoo ittaan bitee dhufne maaliif qodaa isin xumurre qodaa kanaa ganaadha waan ta'eef waan hafe hin jira. Dirqama immoo viidiyoo waraabee obboleettiin koo kun arguu qabdi jedhee tan ariifadhe gara qaalittitti har'a akkana deebi'e. Kuni abbaa 6ti biradistiin kuni abbaa 6ti. Abbaa 6 jechuudha. Guddina isaa sagadii kanarraa guddaadha. Kanillee daaqoo 2 iyyuu qabata. Kun immoo inni lammaffaatu immoo daaqoo 2 qabata. Inni sadaffaa immoo daaqoo 1 qabata. Maaliif akkattan bite? Deebi'ee immoo sadaffaa akkanaati kan ammanaayuu qabu. Dhugaa dubbachuuf sadaffaa miti kan arfaffaa akkanaati. Maaliif daaqoo 1 ittiin hojjedha jechuudhaan iyyuu. Abbaa firee 6ti. Birrii meeqa akka ta'e isinitti hima. Kunillee
baaldii lixiiti kan lixiiti kun ammuma sinitti maadeema qalbeeffadhaashi abbaa jahaati waraqatarra laalaan sinitti maadeema abbaan jaha kun birrii 6,000 fi birrii 500 nan bitee jechuudha birristi abbaa jaha abbaa 5 sin jira abbaan 7 sin jira firee tokkoon sin jira warri barbaadan jechuudha mucayyoon garuu waan itti karoorsitee qabdi kanaaf kana bitinaa jette abbaa jahaati jechuudha birrii 6,000 fi birrii 500 dhugummaa isaa sinitti maa jechuudha. Baaldiin kun meeqa soorata waraqatarra hin arganne meeqa baaldiin kun walumaa gala kana kan bukoo jedhee kan shiroo kan xiqqetti arfansa ishee yala kun kan barbaree kan shiroo maal qaba darzana maan barbaade mucayyoo waan ta'eef itti hojjechuuf kun kan shiroo kun kan barbaree guddaadha kuni kan ammoo daakuu duqeetiitti naqachuu hin dandeessi duqeetii furnoo duqeetii kun immoo bukoodhaaf hin ta'a birrii 1,100 agartanii arfansaa kuni birrii 1,100 eeleen isillee hin jira eeleen isillee hin jira eelee ollaan kee wadde mana asii kana kanaafan isiniin jira istii waraqatarra laalaa deemuu naa wayya isiniif sanaafis gaarii waan ta'u eshi waraqatarratti babarraa'ee jira waan ta'eef saayinaa firee 12 maali soorata barreeffamni kee wanaan dubbifamu saayinaa firee 12 eshi kottu mee takka way indenne way tanaan ishaa soorata takkaa kootu waraqata kana naan dubbifamne mucaan baadha firee 12 saayinaadha birjiqoo jedha maal jedha naari dubbisuu sinaa wayya malee fidi mucaa esh distii irraa ka'e distii birrii 500 abbaa firee jaha jechuudha eshi qaxxaayi 6,500 situ barreesse kaa kanatti naa dubbifamuu dide barreeffamni distii firi yookaan dubbisaan deema akka erga barreeffamni isa kana ta'e cidha figaa distii birrii 6,500 ishee saayinaa firee 12 ishee birrii isaa birrii 1,400 saayinaa ishee shaxaayi maalaadha gomuchaa jirsoo yookaan innaa dubbisutti kenna eshi maankaa fi shukkaa isa kana jechuudha kan biif darzanuma isaatiin birrii 1,200 eshi isaan kun sadan jalaa baan kan biifee saayinaan firee 12 kunis jalaa baheera gatii firee 12 la gatii ammaa kee habe tirii tafeshi tirii 4 tirii 4 birrii 1,300 ishini jalaa naa bahe ishi waraqatarra waan jiru moqorqoraa lamaan birrii 1,450 ishi moqorqoraan guddaadha baay'ee sooriin harka antini ta'e kunis bareedduudha ishi baallota himteetta 100 himteetta qaxxaayi masoo birrii masoobiin kuni migiradha migira jaallatte mucayyoon birrii 3,000 fi birrii meeqatte soorsa 500 waraqatarra jira waan ta'eef naanaa dubbifamuu dide esh kan biraa qoish achasan baafachaa deema jala bichiqoo bishaanii firee 12 firee 12 birrii 1,450 moqorqoraan amma birrii meeqatte irra hin deebineef dhiifama birrii 1,450 jechuu kee dhageessas 450 wajjin jechuudha kunkumaaf birchiqoo shaayillee akkasuma birchiqoon bishaanii fireen 12 illee birrii 1,400 fi birrii 50 qaxxaayi birchiqoo shaayiiti eshi birchiqoo shaayii maqammachaa qaba kan tokko kun firee jaha kunillee firee 12 birrii 1,000 fi birrii 500 jechuudha kun lamaan firee 12 jechuudha hannaaf irfaa tokkitti naafe ishii kana 200 binne tokkitti kana tole jalaa baafadhe kan biraa gaabii taate ishii
Gaabii birrii kuma afurii hin binne akka sabaranaa guddaa gar malee hin binne birrii kuma afurii hin binne la gaabii kana birrii kuma afur kan biraa Auza argenya uza ba kilo sagali kuno la uzan kilo sagali kunotti birrii kuma afurii fi ela kuno tela barbaadan kilo sasra jira birrii kuma afurii fi birrii 500 jechuudha auza kilo sagal እሺ ስሪት ቀልቤ ፈዳማኒ ፊ ገቲ ሳው ጅን ሂማን ጅርቱ ትግስቲ የቱ አንደ ቪዲዮ ስንት ደረቱ ጁ ቀልቤ ነገ ፈዳዳይ ቆም ቁዳን ስንት ነራኒ ምንጣፊ ቡና ኩኖ ላስከት ነላፍ ብሪ ኩመ ተኮፊ ዲበላ ምንጣፊ ቡና ካን ካን ፈካቶ ጩረ ለካን ካን ፈካቶ አንዶ ሽኒ ቡ ኦኬ አማ መቀረባ ታፈ መቀረባ ከሰቱ ዋን ፈጅራ ካን ለስሬስኔ ራ እሺ መቀረባ Koi, tilfaan keessa jira kuno. Tilfaan keessa jira. Tilfaa arfa wajjiniin. Makarabaan arfaan. Birrii kuma tokkoo fi 800 jechuudha hin beektu kana dura kuma tokkoo fi 700 bite yeroo sana xinnoo tuttureera. Birrii 100 dabalee hin jedhamu. 100 dabalte. Ela kuno arfan saa bite jechuudha abbaan sadii hin jira abbaa sadii barbaanne. Jookiin ganaa gabbaa kuno. Ela kunooti nabseeti ya maqaa kee noofnu maqarrabaa la cilfaa furfaana kuma 800 duraan kuma 700 bite gabaan kaleessa farraa ga tokko bitiin dabala jechuudha kuno waan tafee jira jookii kanallee ka yoo beeku ka ilaalla dubbachuun barbaade tagarsiisu ishuma tagarsiisanii suura Mataraga? Numarane kan binne da buletti ya maka kiyan nenjette kuno Canada. Esa dijette sana more fanu anti. Yo kan barbar tira kon kab kesana so nagaro kan binne Canada. Sinjara la jokin ke kana. Koi ke abase le kamata sun ka kana malif. Foton sa source akuma sarrati. Burcuko sa akuma sarrati normal arka konini ke abase la na shakra basu tok. Tokit ashagame jira ashagina kanin sorry ashagame jira kuno tilu bola kanada yaw ilaali sinjada ni kana jaalladhen bite garu baay'ee bareeddi atuna garre ilaalime garbachu baay'ee bareeddu marateetani uddun sa fintaa'u elalaali fintaa kuno ti sinjada habibti kaweni yenna samura kon qabu Aweni ote sako. Weni tu magaru. Nakabite basu kan. Sudan ta shaga. Ma ori baka mantala to kamat. Joki dala udun sa. Baka normal kan marrang gara man kabani. Kana sinjal sinin janna. Wanda fajirare sos. Mana kum sadi. Joki. Beri joki ta feda. Joki kunip jokja hafana. Beri kum sadi. Warqamma da. Burcuko jaafaan birrii kuma 3 jechuudha. Kanaafuu saanaan sun lefree 12 seeraan akkasii hubattan abdii guddaan qaba maaliif yeroo baay'ee tokkoon maaliif nuun beeskistu jettu waan ta'eef saayinaa kana dhugaa dubbachuu fi mircaa baay'ee keessa marataa ollee binne hin bareedinneetuma binne egaa firee 12 kuni egaa akkuma argitanii ishii kana bichaatu kophaa taate birrii 200 bitamte malee kawan bishin kalme sette so kun illee firee 12 dha burcuqqoo bishaaniiti foton kaasa fani bakka tokkotti kun illee burcuqqoo shaayitii firee 12 maqammaca wajjin kanatti waddade tiriin illee fireen 4 kunooti ani moo hunda caala moqorqora kan sirriitti hin jaaladde guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf moqorqoraan kun lamaan birrii ammatti kana bitamuun isa baay'ee na ajaa'ibe kana siniin jedha obboleewwan kiyyaa sin jaalanna sin kabanya waan nu maraxxee obboleetti keenya gara keenya dhufte wantoota kan akkan siiraa wannu gootee fi baay'ee tokko si jaalanna nu lachanuu maqaa hordoftoota keenya yookaan soorsaa yuutuubiitiin kabajamsiin jenna warreen biraas illee akkasuma nu jechuu dandeessu baasuun barbaanne shagameera miti moo nga fuudhu baadhe shagameera soorsa maqaa hordoftoota keenyaatiin kabajamii siin jennaa warreen biroos immoo yoo barbaadan akkasuma tajaajiluu dandeessu
kun sa'aatii natti bixa soorsa maal taate kunoo itti la hin beeku waan biiffeeti waan ta'eef isaan hin beeku maaliif beektaa ganaa man harka tokkoon isa antine gochaa oolu bakka tokkotti suuraa kaafadhaan bakka tokkotti dhugaa dubbachuuf kan ammoo baay'ee waan ajaa'ibatu kun sirumaatu guddaadha guddiidhaan jedhamu birrii 1,100 bitamu qodaan afurii qodaan isaa kunis immoo shiboo bitee waan isin garramu dhugaa dubbachuuf waan bareedaadha. Kanaafuu kunoo gatii isaa takka isinitti himneerra sagalee moonee dhaga'amaa jiraanis iyyaan jira. Obboleewwan keenya waan maratanii gara keenyaaf ta'eef galatoomaa isin jechaa obboleettii kana galatoomi jechaanii warreen ajajachuu barbaadan kunoo wanta qabatamaa ta'ee waraqataan isinii binnee akkanatti minxaafi maa horiis ta'e agarsiiseera kunoo kana fakkaata kan bunaati jedheeraani kunoo as keessattis argisiiseera dukkanaa malee. Kanaafuu kana fakkaata. Nu kabajamaa nu jiraadha viidiyoo biraatti walitti deebina obsaan waan dhaggeeffatanii faana turtaniif baay'ee galatoomaa daqiiqaan xinnoo isin narkaa dheerate kanuma ilaalaa isiniin jenna yeroo biraa ammoo walitti deebinutti nagaan tura. Ciao. Dimirii qodichaa. Dimirii isaa birrii amma biyaansi waan bakka baay'ate baay'ellee miti sinnisi. Kodaan xiqqoodha birriin xiqqoodha kodaan garuu mimmirxiidha birrii dimmirii hin barbaachisu tokkoon gosa itti himneerra waan ta'eef haadha maallaqaatti himnaan isaan dammarachuu danda'u kan waan beekamaadha waan ta'eef kunoo abzaanis birrii meeqa akka ta'e gaabiinis meeqa akka ta'e moqorqoraan lamas maal dubbanneerra miti dandasa yeroo biraa walitti deebinaa malkaam qoyyitaa yuun laachuu. Ciao.